Lakaminnumu baay'inni cubbuko. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amanna ameen. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ከበጀሞታ ጃለተሞታ ማቲወን waaqayyoon kan jaalattan waaqayyoo isiniin kan jaalatu miseensi hordoftoonni chaanaalii keenya wangeeltuubi biyya keenya Itoophiyaa biyya keenya ala biyyoota garaagaraatti argamtan akkam jirtu akkam yoo nageessani akkam turtanii guyyaa har'aatiin kan nu ga'e waaqni keenya galannii fi ulfini teessoo isaa aariyaam irratti saafaa ta'u maqaan haadha keenya qulqulleettiin biroo maara maqaan ishii ergamoonni waaqayyoo toloonni waaqayyoo maqaan isaanii kan galatooman kan ulfaatan nuufaa ta'an guyyaa har'aa kana kutaa 14ffaa waa'ee kadhannaa yookiin immoo dubbii kadhannaa koorsii kadhannaa kutaa 14ffaa kan walitti ilaallu kadhannaa mihillaa yookiin immoo kadhannaa tokkummaadhaan dhiifama waaqayyoo irraati argachuudhaaf kadhannu jechaadha. Mihillaa jechuun tokkummaadhaan kadhannaa kadhannu jechaadha. Egaa asirratti kadhannaan kun walumaa gala horiisaa waaqayyoo irraa eebba waaqayyoo horiisaa waaqayyoo irraa suga waaqayyoo kan itti argannu nagaa kan itti argannu badii keenyaan gochaa keenyaan cubbuu namootaatiin dheekkamsa waaqayyoo nurra qaqqabu kan ittiin jalaatii of baraarru kutaa 14ffaa walitiin ni ilaallaa jechaadha. Yeroon isinitti himu miseensonni haaraa wangeeltuu bita'uudhaaf dhuftan sabiskiraayibii godhaatii mallattoo bilbilaa hunda jettu tuqxanii barumsi keenya waqtawaa ta'e yeroo yerootti dabarsinu akka isin qaqqabuudhaaf isin bira akka ga'uudhaaf yeroo hundumaa akka argattaniidhaaf miseensa chaanaalii keenyaa ta'uudhaan miseensonni immoo duras kee turtan sabiskiraayibii sheerii gochuudhaan walii dabarsuu hin dagatinaa kan jedhu dhaamsa keenyadha. Kadhannaa mihillaa yookiin immoo dhiifama waaqayyoo irraati horiisaa gochaa namootaatiin namoota irratti dhufu. Akkuma beekamu bara Nohi abbooliin turan namoonni turan gochaa isaaniitiin cubbuu isaaniitiin hojii badaa isaaniitiin waaqayyoo isaanitti dheekkamee ture. Bara Looxis akkuma kana waaqayyoon gochaa isaaniitiin isaanitti dheekkameetu ture. Isa kanaaf gochaa namoonni raawwataniif gochaa nuti raawwannuudhaaf waaqayyo ni ori'a. Waaqayyo abbaa jaalalaa abbaa arjummaa waaqa dhiifamaa haa ta'u iyyuu malee namoonni yoo deebi'uu baatan namoonni gara waaqayyootti deebi'anii gaabbii garuu yoo baatan qulqullichi Luqaas boqonnaa 13 lakkoofsa 5 gubbaa irratti gaabbii yoo galuu baattan hundumti keessan iyyuu ni baddu akkuma jedhe yoo gaabbuu baanne gara waaqayyootti yoo deebi'uu baanne arjummaa waaqayyo yoo barbaachuu baanne badii keenya eenyummaa keenya kaleessaa yoo dhiisuu baanne waaqayyoon ni ori'a. Horiisaan waaqayyo immoo baay'ee ulfaata waan ta'eedhaaf kadhannaa mihillaa tokkummaadhaan waldaadhaan maabaraatiin kiristaanonni walitti qabamanii rakkoo isaanirra qaqqabettiin fayyadii fi eebba waaqayyoo itti argatan guyyaa har'aa kana kutaa 14ffaa walitti ni ilaallaa. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti nu hordofuudhaan waliif dabarsuudhaan barumsa keenya nu hordofaan ergaa keenyadha waan ta'eedhaaf kadhannaa mihillaa. Egaa kadhannaan garaagaraa gaafa eegallu ka'umsi keenya maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu jenneetu yeroo tokkos yeroo sadis mallatteeffannee eegalla kadhannaa kamiyyuu jechaadha. Innis maal jedhaa waaqa dhiifamaa yaa waaqayyo nu maarii waaqa dhiifamaa yaa waaqayyo nu maarii gochaa keenyaan cubbuu keenyaan badii keenyaan yakka keenyaan gochaa keenyaan cubbuu keenyaatiin dheekkamsa keenya nurra qaqqaberraa dhiifama nu godhe የይቅርታ አምላክ አቤቱ ማረን የቸርነት አምላክ አቤቱ ይቅር በለን ዋቀ ዲፈማ ያ ዋቀ ዲፈማ ዲፈማ ኑ ጎዲ ያ አባ ዲፈማ ዲፈማ ኬኑ ፍላዱ ilma kee tokkicha ilma kee ergitee kan nu fayyiste yaa gooftaa
nu ilaali. Dukkana keessa jireenya keenya, dukkana keessa jireenya keenya gara ifaatti kan jijjiirte yaa Gooftaa nu oolchi. Bara hamaa kana keessa kan nu quunname rakkoo, dhiphina, gidiraa nuuf salphisi. Maqaa kee akka nuuf salphisuuf maqaa kee Amaanu'eeliitiin, haadha kee qulqulleetti dubroo Maaramiitiin si kadhanna. Warra dukkana keessa ture ahizaabotaaf sagalee lallabbii iyyanii dhalachuu keetiin, dhufaatii keetiin kan barsiiste raajota jedhiiti horiisaa kanarraati dhiifama nuu godhi yookiin immoo nu maari. Biyya ahizaabotaa fannoodhaan qottee jecha kee, wangeela kee galmee addunyaa handaara lafaatii hanga handaara lafaatti warra facaasan qulqulloota kee duukaa bu'oota jedhiitii dhiphina hamaa kanarraatii nu oolchi. Saba Waaqayyo kadhannaa kana seeraan galmeeffadha, kaawwadha, isin fayyada waan ta'eedhaaf. ድል ስለነሱ አምነው ንጹሐን ስለሆኑ ወረ ሞአተን አመነኒ ወረ ቁልቁሎተ ተአን ወሬ ገምቶታ የይወን ኒን ወረ ኛተመን ሆሎተ ኬ ጀዲቲ ዲፈመኑ ጎድ ገቲ ቁልቁሉማ ኢሳኒ አከ ከኒቱዳፍ qulqullummaadhaan isaanin muuddee waa'ee eebba sanaa xummura isaanii kan fudhatteef, waa'ee abboolii keenya phaaphaasotaa, waa'ee abboolii keenya lubootaa, waa'ee obboloota keenya daaqonootaa fi danaagilootaa, monoksootaa jedhiitii dhiifamanuu godhi. Addunyaa darbu kana jibbanii samiirra kan jiru cidhicha sana kabajaan kan dabarre bakka gammachuu warra jaalatan, addunyaa warra tuffatan ijoollee keetii yommuu jettu dhiifamanuu godhi. Kadhannaan kun kadhannaa mihillaa jedhameetu beekama. Haadha hundumaa mallattoo amantaa keenyaa, sababuu fayyina keenyaa, nyaata dhugaa kan nuuf kennite, leemmatiin warqee bishaan jireenyaa kan mi'eessite, hubboon qulqulleettii kan taate qulqulleettiin dubroo Maariyaam maqaa ishiitiin jedhii dhiifamanuu godhi. Yaa Gooftaa, arjummaa kee hin dhumneef jettee dhiifamanuu taasisi. Iddoo kana irratti, walgayii kana keessatti, bakka kana irratti biyya keenyaa fi addunyaa hundumaa dhiifama kee, arjummaa kee nuuf taasisi. Yaa Gooftaa, warra dadhaban akka fayyaniidhaaf, cubbamoonni akka qulqullaa'aniidhaaf, gaabbii kan galanis akka bilisa ba'aniidhaaf, qulqulloota akka eeganiidhaaf, warri rakkatan akka hiikamaniidhaaf, warri dhiphatan akka boqotaniidhaaf, gaddanii boquu buusanii warri turan hundumaa jajjabina akka argataniidhaaf, warri gaddan siin akka gammadaniidhaaf, warri abdii kute immoo abdiin isaanii akka deebi'uudhaaf, jireenya hamaa keessa warra jiran namoota hundumaa arjummaa keetiin nu daawwadhu. Yaa Gooftaa, dhaga'amaa kan jiru, mul'achaa kan jiru, sodaatamaa kan jiru irraatii nu eegi. Waan hamaarraa nu eegi. Uummata keessa daawwadhu. Horiisaa kee waagii, hoomaa waannisaa
baay'ina aramaa, ilbiisota garaagaraa, dhibee busaa, hurguftuu, eedisii, beela tiin du'uudhaatii nu baraari. Waaqa arjaa warra mana hidhaa murtoo malee dhiphatanii jiran, taa'anii jiran, hidhamanii jiran murtoo dhugaa dhabuudhaan bittaawwan fuulduratti kufanii warra dhiphatan hundumaa ilaali, bilisas baasiin. Biyya keenya jeeqaa, biyya keenya raasaa kan jiru hojii daabiloos, innis immoo sanyummaa, dhiiga dhangalaasuu, shororkeessummaa, manaafiqummaa irraatii nu eegi. Rakkoo fi dhiphina keenya keessatti siin alatti kan nu gargaaru, gadda keenya keessatti rakkoo keenya irratti kan nu oolchu hin jiru, dhiifama nu taasisi. Tokkicha ilma kee, gooftaa keenya, qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos maqaa isaatiin isa faana sirrii kan ta'e Hafuura Qulqulluu waliin har'as boris hanga baraatti amiinii jedha. Kana barreessanii kaa'uudhaan mihillaa yookiin immoo tokkummaa kadhannaa kiristaanonni rakkoof gidiraa biyya irra qaqqabirraati ittiin kadhataniidhaaf kadhannaan kun kana as keessatti haadha isaa Maaramiif jedhee, duuka bu'ootaaf jedhee, qulqullootaaf jedhee, phaaphaasotaaf jedhee, lubootaaf jedhee, daaqonootaaf jedhee, qulqulleetti Dibroo Maaramiif jedhee, wareegamtootaaf jedhee, fannoo isaaf jedhee, dhiiga isaa dhangala'eef jedhee, lafee isaa cabee jedhee Waaqayyo dhiifama akka nuu godhu kadhannaa Waaqayyoodhaaf dhiyaatu, kadhannaa Waaqayyoodhaaf laatamu, kadhannaa Waaqayyoodhaaf taasifamu jechaadha. Kadhannaan kun bifa salphaatiin gaafa ilaallu haalota kadhannaa kana hundumaa yoo beekne biyya lafaa hunduma ni mo'anna. Rakkoo biyya lafaa hunduma ni damdamanna. Yeroo kam kam kadhannaa isa kam kadhanna jennee yoo beekne, yeroo gaddaa, yeroo boo'ichaa, yeroo gammachuu, yeroo dhiphinaa kam kamiin kadhanna jennee yoo beekne adeemsa kiristaanummaa keenya keessatti qorumsa kamillee, gidiraa kamillee nurra qaqqabu jala ba'uu dandeenya. Kanan ta'u taanaan haala kadhannaas hin beeknu, maal jennee akka kadhannus hin beeknu taanaan waan xiqqoodhaaf jilbeeffannee qorumsa daabiloosiin ilmaan namootaa fidaniitiin qoramnee amantaa keenyarraa duubatti deebi'uu dandeenya jechaadha. Isinis karaa wangeeltuu fi barumsa bal'aa waa'ee kadhannaa irratti, hubannoo bal'aa waa'ee kadhannaa irratti akka isin argattan, akka isinii ta'u hubannoo guddaa akka isin irraatii argattan abdii guddaa ni qabnaa jechaadha. Kutaan 15ffaa immoo kadhannaa gara haadha keenya qulqulleetti Dibroo Maaramitti kadhatamu yookiin immoo kadhannaa haadha keenya qulqulleetti Dibroo Maaramiitiif dhiyaatu ilma ishii, gooftaa keenya, gooftaa ishii, fayyisaa keenya, fayyisaa ishiitiif dhiyaatu immoo maal jedhamee kadhatamaa kan jedhu Maaramiif kan kadhatamu akkuma sila yeroo darbe isinitti himee mana kiristaanaadhaaf, tokkummaadhaaf, yeroo gaddaa namoota hafuurri hamaan qabamaniif kadhannaa kadhatamu jennee waa baay'ee laalla, waa baay'ee baranna jechaadha. Isin obsaan sabiskiraayibii, sheerii, laayikii gochuudhaan barumsoota nuti dabarsinu akka argattaniidhaaf walii dabarsuun, deddeebitee dhaggeeffachuu fi jechootan amma jechaan jedhe kana kadhannaa Maaramii yoo ta'e kadhannaa Maaramii jettanii galmeeffattanii kaawwattanii rakkoo isin quunnamu keessumaa egaa warreen biyya Arabaa jirtan qorumsi baay'een isin quunnamuu danda'a. Rakkoon baay'ee isin quunnamuu danda'a.
godaansa keessatti wanti nama quunnamu waa baay'ee jira. Qormaata baay'ee nama quunnama. Isa qofaa miti. Achis immoo deebitanii gara biyya keessanitti gaafa dhuftan immoo waan gaarii qofaatu isin eega jechuun hin danda'amu. Qormaata karaa shakkaa, karaa ahizaabii, karaa warra hin amanne, karaa seexanaa, karaa matatii afura xinqolaa garaa garaa isinitti dhufu immoo bifa kamiin mo'attuu kan jedhu tooftaaf karaa isin barsiisa. Keessumaa immoo karaa yeroo santuubii wangeeltuubii irratti akkuma waa'ee kadhannaa isin barsiisaa jirru yeroo santuubii irratti immoo hafuura hamaa fi karaa ittiin damdamachuu yookiin immoo injifachuu dandeenyu kan jedhu kutaa 28 taffaarra geenyee jirra. Achirraanis barachuu dandeessu. Asirratti garuu akkaataa kadhannaa fi tooftaa kadhannaa yeroowwan kadhannaa garaa garaa irratti kan qulqullootaa, kan ergamootaa, kan raajotaa, kan wareegamtootaa, haadha keenya qulqulleetti dubroo maaramii kan jedhu waliitiin ni barannaa. Isinirraa kan eegamu hanga dhumaatti hordofuu qofaadha jechaadha. Kutaan 15ffaa guyyaa itti aanu, torbee itti aanu itti fufaa. Isinis nu hordofuun dhiisinaa, isinis jajjabaadhaa. Waan isiniin galle dhaggeeffadhaa, waan isiniin galle baradhaa kan jedhudha ergaan keenya. Kan nu barsiise, kan nu gorse waaqa abboolii keenyaaf galanni fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Kutaa 15ffaa barnoota biraatiin amma wal agarruutti guddaa nu galatooma, nagaan tura jechuun barbaada. Kutaan 15ffaa yeroo dhuftu kadhannaadha keenya qulqulleetti dubroo maaramiif dhiyaatu yookiin immoo gara ilma ishiitti akka isheen nuuf himtuuf. Kadhannaa ergamootaa, raajotaa, qulqullootaa gaafa dhiyeessinu isaan waaqadha nu fayyisu jennee otoo hin ta'in waaqni isaanii waaqni keenya, gooftaan isaanii gooftaan keenya, badii keenya, gochaa keenya, cubbuu keenya arjummaa isaatiin dhiifama nuu godha jennee amanneetu kadhannaa kana kadhanna malee isaan waaqa miti. Waaqa isaanirraa garuu nu araarsu. Isaan qulqulloota, qulqulluu waaqa keenya irratti nu kadhatanii dhiifama nu taasisu. Kutaan 14ffaa 15ffaa torbee dhuftu itti fufaa kan nu barsiise, kan nu gorse waaqayyoof galanni haa ta'u. Wasbaat ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ይቆየን።